nama dhufee intala teessan isin kadhate yoo inni sodaa rabbiitii fi haalaa fi amala bareedaa qabaate intala teessan kannaafi. obboleeyyan kiyya kun jecha kiyyaa miti, jecha rasuula rabbiiti sallallahu alayhi wasallam. dargaggeessa keenya fuusisuu intala teenya heerumsiisutti rasuulli rabbii nu ajajan. akka badiin lafa tanarratti hin heddummaanne, akka zinaan hin heddummaanne fuudha rabbi subhaanahu wa ta'aalaa karaa nuu godhan. fuudha rabbi karaa godhe kana ammoo ummanni keenya zamana kana nama dhufee intala isaan kadhatu haal dureen isaan namticha sanirra laalan waan adda addaati. magaalatti iimaana ni qabaa siin jaan akkana jecha. iimaana qalbii rabbi sodaatan osoo hin tahin namni kun qabeenya ni qabaa jechuudha. iimaana ni qabaa siin jaan harka akkana godhaa magaalatti. obboleeyyan kiyya ilmi namaa yeroo dhufee ilmoo nama kadhatu wanni irraa laalamuu qabdu qabeenya qofaa miti, gosa isaa qofaa miti, faamilii akkamii keessaa akka bahee miti, gosa sitti aantu qofa tahuudhaa miti. rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam hadiisa isaanii qulqulluu keessatti akkana jedhan: idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawwijuuhu. yoo namni rabbi sodaatu ka haalaa fi amala qabu intala teessan jaalatee kadhaadhaaf isinitti dhufe nama san intala teessan kannaafi intala teessan itti heerumsiisaayii jedha. rasuulli bakka tanatti wanni dubbate sodaa rabbiitii fi akhlaaqa gaarii qabaachuu. namni san nama dhugaan rabbi sodaatu taanaan, nama akhlaaqa bareeda wajji jireenya namaa beeku taanaan, nama haala tolu ka haalli isaa bareedaa ka nama simatu taanaan intala teessan ni bulfataa beeki. yoo horii qofa halaaltu taate amala yoon qabaanne namni san diin yoon qabaanne horiin qofa intala tee mana isaa san isa hin bulchitu. namni amala hin qabne, namni diin hin qabne intalallee hin bulfatu, nageellee kannuufi wajjiinillee hin turu. obboleessa kiyya obboleettii tiyya. tanaaf abboottiin intala yeroo dargaggeessi rabbi sodaatu isinitti dhufe waa 100 itti lakkooytanii isaa fi intala jidduutti gidaara hin jaarina. namni kun yoo sodaa rabbii qabaate, yoo akhlaaqni isaa si gammachiise, yoo waan intala tanaan bulfatu qabaate, miiliyoona qabaachuun dirqamaa miti, mana jaarratee qabaachuun dirqamaa miti. atuu gaafa ummaa intala amma si kadhatanii tana fuutu si kopheen qabne, si huccuu sirra ciccira, si rakkoo meeqa keessa jirtu intala tana fuute wajji hortanii, wajji dalagattanii, wajji harkattanii intaluma arra namni si kadhatu tanaa hudhaltan. tanaaf obboleeyyan kiyya gaafa dhufee dargaggeessi intala teessan isin kadhatu akka isin ummaa isiisan itti fuutan yaadadha. haatinis osoo maalirra jirtuu jaarsi kee akkam akka ture, akkamitti akka isatti heerumte yaadadhu. osoo miiliyoona qabdanii wal fuutanii, osoo dalagattanii waa hedduu qabdanii wal fuutanii, la wallaahi rakkuma keessa walitti dhufa. gaafa namni tokko zinaarraa iftiisuuf jecha bultii jaarrate rabbiin namticha san gargaaru haqa ifirratti godhee jira. namni miskiinallee yoo tahe, yoo kan zinaarraa tiiffamuuf fuudhaa fi heeruma filatu tahe rabbi subhaanahu wa ta'aalaa fadliitiyyarraa hin isaan duroomsaa je. nama sitti dhufu qabeenya isaa qofa laaliin amantii haa qabaatu, akhlaaqa gaarii haa qabaatu, haalli isaa bareedaa haa ta'u. tanaaf obboleeyyan kiyya yoo ammoo nama haala gaarii qabu ka rabbi sodaatu gaafa inni intala nama kadhachuuf dhufu mataa itti jabaatanii lakki horiin qabduu narraa deem, lakki warri keessan warra akkanaatii deem, lakki gosti teessan gosa guddoo miti deem, takkaan gosa intala tiyyaa miti an gosa tiyyattiin intala kannuu barbaadaa deem yoo jetteen wallaahi rasuulli rabbii fitinaa gurguddootu lafa tanarratti heddummachuuf ta'a. intalti ati heeruma dhoorkitee mana keessa qabdu tuni zamana kana maal isiin akka tilifoona isii keessatti gootu quba qabaadhu. gaafa namni rabbi sodaatisu dhufe siifuu rahmata intalatee ni haa godhii fi yoo namni san miskiina ta'ellee yoo waa qabaatte aboo waa irra kaayi intalatee tana firraa kanni rabbi subhaanahu wa ta'ala itti haa bal'isu. tanaaf yeroo namni rabbi sodaatu isinitti dhufe intalatee sani hin dhoorkatinaa kannaa fi wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakatuh.